maashaallah tabaarakallaa meeshaa babbareedoo ta'ee hedduu takka namatti tutuluu fi isa orijinaala ta'ee qabadhee dhufeetu jira hordoftoota kiyyaa isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama guddaa isinin jecha haga dhumaatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni saalamni keessan nagaa isin jecha qajeelumaan gara viidiyootti deema haasawu isinitti hin dheeressu. Egaa namoonni isin kana maatii kiyya taatan hedduu takka galatoomuu ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabaja isin hin jedha. Warroonni jalqabarree na waliin turtan akkasumas yaada babbareedaa koomentii haamilee namatti horu hedduu takka naaf galatoomaa isin jaaladhaa isin kabaja isin hin jedha hordoftoota kiyya marti keessanu. Egaa namoonni meeshaa na biraa qabdan immoo wallahi biizii ta'ee dhiifama guddaa meeshaa keessan viidiyoo godhee gadi isin dhiisaa hin jiru dafee neetwork illee rakkisaa ta'e qajeelumaan gara gatiitti deemna. Saanii giloobaalii kana duraa beektanii kunoo abbaa shaniiti hin baasu jedhee ture baasii natti agarsiisinaan jette ishii lamatti na ajajjee anaafillee harmeetii yaafillee naan jette kunoo tokko hin baasne tokko garuu isimatti agarsiisuuf akka gammaddu jecha baase qarshii 5,500 isa lama biteefi jira maashaallah tabaarakallaa. Itti aansee distiin tun ta gubbarraa sun ta sadaffaati diqqoo ta sadaffaa jechuudha lakkoofsa 2 fi lakkoofsa 3 hidhumaan naan jette. Kanaaf akkuma isin naan jettetti lakkoofsa 2 san 2,800 lakkoofsa sadaffaa ta'umaa tan 2,000 biteefi jira hordoftoota kiyya. Itti aansee maashaallah meeshaa kana iddoo akka jaalattan hundi keessanuu baaldii tana jalqaba baaldii osoo hin ta'in distii kana bitadha hundi keessanuu abbaa shanii ka jettan sun ina maarkii kanaan ta'e abbaan afuriin jira yoo barbaadan isinii bita dasiin inni tokkoffaa kabii keessaa isa kana lakkoofsa gurguddaan kabarraa'ee kana jechuudha. Innillee haphi magaruu haphiiwwan jirtu keessaa bareeda jedheeti yaada isallee qabitaa jiru tan walleen taate abbaa afurii yoo barbaadan isinii bita. Saafaa tana kunoo qarshii 220 biteefi jira kunoo tana fakkaatti maashaallah warri saafaa ajajataa artan guddaa furdaa sanii meeshaa uffataaf waa'ee jettan tanni niqaaf hin taate. Itti aansee baaldiin tun leetira 20 jalqaba jalaatun jechuudha isi leetira 20 350 biteefi jira 300 turte deebitee immoo dabalte itti aansuun san immoo 250 bitee ta gubbarraa immoo 200 biteefi jira jechuudha ayina sadiitti naan jette. Baaldiiwwan tana yoo barbaadan ka shiroo ka barbaree isinii bituu danda'a xixiqqoollee jirti. Itti aansee galaaglee kana gosa sadiitu jira feekiin jechuudha inni kun ka'an amma bitaa jiru orjinaala waatiin isaa 600 3,000 bitee jira haga 2,500 jira jechuudha isinii qabdan. Burcuqqoo tana kun akkuma hundi keessan beektan maskammachaan qabdu yookaan teessoo hin qabdu kun tana fakkaatti firee 6,550 bitee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Akkuma argaa jirtan tana deebi'ee isii jalaa tanallee gimmaasha naan jette jechuudha. Tana itti gimmaasha sanitti gimmaasha tun maskammachaa qabdi maashaallah burcuqqoo baay'ee bareeda taate baay'eetu jira burcuqqoon ayinaan garuu tana naan jette tana kun qarshii 750 biteefi jira maashaallah tabaarakallaa. Kanaaf kun gimmaasha sunis gimmaasha walitti daarsan tokko walitti hidhuu dandeettan jechuudha 550 hidhuu 750 ti darzan tokko biteefi jira walakka maashaallah tabaarakallaa. Eegas hordoftoota kiyya summaan immoo jiddumaan rakabootii ifaa sana warri bitataa jirtan rakabootiin ifaa sun andurallee isin ibsee jira kanallee isin ibsa waan hojjetu tokko ibsuun dirqama kiyya akka yaada kiyyaatti ka ifaa sanirraan kana filadha. Rakabootiiwwan kanneen keessaa jechuudha kanarra fooyyellee ni jira garuu rakabootii kanneen keessaa isa kana filadha tokkoffoon isaa kana jabeessanii filan akka duraatirra xarzii qaba mastaawotiin isaa nama hin muru mastaawotii garaa keessaa kanatu xiqqoo keessatti gadi bada malee akkasii kanallee itti na dabalinaan jette rakabootiin tun tokko jechuun guddaa jiddu galeessaa fi xiqqaa qabdi jiddu galeessaa qarshii 4,500 biteefi jira jechuudha hordoftoota kiyya. Itti aansee maxbashaa kana maxbashaan kun kunoo fireeshanii akkanatti fakkeenyaaf gizee walirratti dhufu fireeshanii keessaa kun ka tokkoffaati ka jalaa sun jechuudha ka jalaa sun tokkoffaa ka amma walii gad oofaa jiru kun ka lammaffaati jechuudha. Kun guddaa isa tokkoffaati sanyii kanneen keessaa. Itti aansee ka lammaffaati tokkoffaa ka lammaffaa nageetti tokkoffaa 2,000 ka lammaffaa san 1,800 biteefi jira. Itti aansee immoo tokkuma argaa jirtan kana maxbashaa kana gizee baay'ee bitaa walqabee qaqqabuun hin barbaachisu kunoo jalli isaa hadiida akkuma distii seeraamikaa sanii distiin seeraamikii dhugaa dubbachuuf amma baddee jirti. Ergaan nama baay'ee viidiyoon nama baay'ee sumaanuu dhiifama guddaa isiniin jedha sababa distiisanii duubatti harkifataa jira eegaa jira hin dhufne. Egaa kaayoo dhufunillee uumaa godhuu hin danda'u ni jijjiira bakka san meeshaa biraa isinii bita jechuudha hordoftoota kiyya kana 5,000 bitee jira garagaratti osoo bistee maxbashaan kun ni dabala. Itti aansee tirii tanarratti of eeggannoo guddaa godha. Tiriin tuni barreeffamni isillee akkanuma ta'ee ayinaan isii waan hundi isii akkanuma ta'ee garuu ka lammaffaatti jira hordoftoota kiyya lammaffaa qaba hedduu haphiidha garuu lamaan isaatu yoo biratti argitan fuutanii yoo laaltan addaan baafattan jechuudha. Kana 350 biteefi jira jiddu galeessa ka kanarra guddallee jira ka kanaa gadillee jira jechuudha.
itti aansee gaafii namoota baay'ee maaxxarraa barbaanna yookaan calaltuu bishaanii naan jettan egaa calaltuu bishaanii akka mana keetii san jettanii isinitti mee ragatiin isaa hedduu takka qaala yaani yoo san qarshii kuma 11 akkasiin bite amma garuu qarshii kuma 25 ga'ee jira buletiin tiyya isa humni kiyyan han danda'u kana naa bitinaan jettee garaagarummaa kanaaf isaa isinitti hima inni tokkoffaa gatiin isaa ol ka'aadha lammaffaa immoo ifaan dalagatu jechuudha kun ifaa malee dalagaa wanni mataa ofii qaba jechuudha kaa'ee qulqulleessu ifama bilbilatti bilbilaan takka ifama jiddumaan egaa akkasiin jedha hordoftoota kiyya kun ifaa isin barbaachisu bishaan qofa bakka takka keettanii bakka isinitti toluun bara wayii irratti qopheeffatanii keettanii bishaan keessanitti nattanii ofii keessanii isiniif qulqulleessu ofii isaatii isiniif qulqulleessu jechuudha ifama kanaaf hundi keessanuu bitadhaa isiniin jedha leetira 16 jira leetira 28 jira leetira 26 jira kun leetira 28 qarshii 5,000 biteefi jira bakka onni biraa xaaxaa ifaa kaan hin ilaalu jechuudha qulqulleessu as keessa jira shigii keessa jechuudha hordoftoota qaama fuudhee kana keessa kun riisitii isaatii kun akkuma argaa jirtan kana jira walitti gaxaman yookaan walitti suphan akkuma suurarraa san jira jechuudha kun akka suurarraa kana jira bakka ittiin qicatan qaba qarshii 5,000 qarshii 4,500 illee jira jechuudha leetira isaa irratti hundaaya egaa akkasii galee abdiin qaba isin jedha hordoftoota kiyya hundi keessanuu yookaan dadhabdan kana bitadhaa keessattuu biyya ho'aa keessan galtan yookaan biyyi keessan ho'a yoo ta'e inshallah rabbi nagaan isin galchu bitatu isin barbaachisa maaxxarraa kan yookaan calaltuu bishaanii ani gaafa calaltuu bishaanii bitee isa dhiqee arge adaa duraan akka namatti dhugaa jira jedha qoraashaa wajjin bishaan bombaa gizee kinyee fayyadamnu mata akka waan qabuun fakkaatu garuu calaltuu kana gizee dhixxaan ni argitan jechuudha akkan isin jedhetti aansee maangorqoraa warroonni ajajaa jirtan keessattuu harmeetii yaaf warroonni jettan maashaallah tabaarakallaa ijoolleen biratti meeshaa irratti hundi isaatu walakkaa ufifillee haadha ufifillee bitan jechuudha wallaahi hedduu takka namatti tola maashaallah tabaarakallaa kanaaf hawwata keessaniif kana osoo bitanii akka yaadaatitti kun warraan tana haadha kiyyaa ta'us biti anaafis ka ta'u bitinaan jette kana biteefi jira inni kun qorqoorroo hedduu takka jabaata kun tokko tokko ni laallaa ka qabannaan isaa kun garuu giddiinuu akkanatti ilaala hedduu takka bareeda ka kanarra hadiidallee jira kunis bareeda jechuudha kun argitanii ka qabannaan isaa laallaa'u kun jira laalladhaa gizee bittanii bareeda qarshii 150 biteefi san jechuudha kaanii diqqoo leetira takkaa jirti manqoqoraa dura isinitti agarsiisan garuu diqqishuudha jechuudha itti aansee kana mootu fedha kiyyaan bite maashaallah tabaarakallaa manqoqoraa kana wallaahi hedduu takka jaaladhe manqoqoraa dura bitu san irrallee kuni hedduu takka bareeda gatiin isallee garagara maashaallah kun leetira 3 inni kun leetira 1 hin qabu 3 qaba jechuudha gamma ajajee jira yoo jiraate leetira 2 naaf jedheeni garuu nagarree gamma maashaallah hedduu takka jajjabina qaba kwaalitiidha jechuudha hordoftoota kiyyaan ka dura bite san caalaa inni kun baay'ee takka bareeda garaagarummaa qaba furdinna isaa irratti walitti dhufu jechuudha kun hedduu takka bareeda fakkeenyaaf manqoqoraa 2 yoo bitatan leetira 3 jechuun kun guddaadha keessummaaf isiniif ta'a kanatti immoo leetira 2 osoo argamee bitame maashaallah yoo akkana leetira 2 dhabame immoo tokko kanaan bitatanii tokko ka duraatiin isaanii bitatanii jechuudha inni kun manqoqoraa reefi suni qarshii 1,550 bite leetira 3 beeka manqoqoraalleen kwaalitiidha kun tokko 550 itti aansee mafaqfaqa oriijinaalaa fi isii bareeda taate guddoodha maashaallah tabaarakallaa tanaan dura bitee jira mafaqfaqaa san tanaan dura bite sun illee tokkoffaadha garuu kun meeshaa qaba jechuudha meeshummaan isaa tokkoffaa ta'ee qaamni isaa tokkoffaa ta'ee ka duraa saniin ka dura tanaan dura bitaa jiru saniin kuni bakka waa irra kaatanii itti faqafaqan qaba jechuudha saanii tana qaba saanii tun kurree kana qabdi timaatima ta'ee kaarotii ta'ee eega faqafaxanii keessanii kurree isaatti qadaadanii haga barbaadan eega tursiistamoo fayyadamuu dandeettan qarshii 800 bitama mafaqfaqaan kun isa bareedaadha jechuudha itti aansee feermuuzii fedhikeetiin feermuuzii sila keessummaaf illee nama saalfachiifne urqaa mallee biti kaan illee lama naa bitu tokko harmee kiyyaa keessaa kenninaan jetteerti maashaallah tabaarakallaa feermuuziin tun baay'ee takka bareeda halluun isillee jechuun diimallee miti garuu kun ilaalaa isinumti ilaala diimaan jedhamu kuni maashaallah tabaarakallaa qayyibni jedhama afaan jiraatini baay'ee takka bareeddi leetira 2 kun margaa jirtan tana keessi isaallee waan isin ajaa'ibu onni qaba kun maxxaya qaba nimbiibaa qaba jechuudha kun akkana keessa gaggettanii shaayii qofa gubbaa itti naxxanii saniin booda eega fayyadamtanii jettan booda gizee feermuuzii dhixxan keessaa baastanii dhiquu dandeettan yoo barbaadan immoo eega itti naqatan booda baasuu dandeettan maashaallah baay'ee takka bareeda qarshii 2,300 hin bitee jira isa kana jechuudha egaa hordoftoota kee baay'ee takka jaaladhe feermuuzii taniin meeshaa bite hunda isaatu jaaladheetiin bite feermuuziiwwan kan nama fedha kiyyaan bite jechuudha ka warqaammaa sanatti naatti himte kaawwan immoo lama akka namatti bakka akka gizee keessummaan illee dhufe nama hin saalfachiisne bareeda ta'e guddillee haa ta'u naan jette kaniif
filadhee fi jira maashaallah. Isi tanallee jaaladheetiin filadhee baay'ee takka namatti tolti bakka iji nama guutti maashaallah tabarakallah kunu hedduu bareeddi jabduudha. Tunis leetira lama kunu keessi isaa akkuma kaanii dhimbiibonni qaba jechuudha. Dhimbiibduu qaba kunu akkuma argaa jirtan kana waan bareeda. Egaa meeshaa babbareeda namoonni barbaadan lakkoofsa kiyya yeroo baay'ee viidiyoo jalatti na gaafattan garuu viidiyoo osoo dhageeffattanii viidiyoo keessanii jira barreessuun yeroo baay'ee yuutuubii nama adaba waan ta'eef hin barreessine akka yaadannoo sitti yaadachiisaa duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa waasaappiitiin argachuu dandeettanii duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 jechuudha. Feermuuzii tanallee qarshii 2600 miti tana. Itti aansee saarbisiiwwan tanniini saarbisiiwwan tan mana kiyyaanii qabaanii bareeda kun ofiree sadii lumuttiidha qarshii 760 bitee jira. Feermuuzii kan hundi keessan hundi beektan maashaallah tabarakallah gatiin isaa gatii bareedaadha. Qarshii 5,500 bitee jechuudha. Seerii isaa harkaan waa hojjetutti jira dhiifama isiniin jedha. Itti aansee saarbisii warqaammaa tana saarbisiin tun ammallee irra deebi'ee isinitti ba'a gosa hedduu qabdi. Haga qarshii 2,500 jirti haga qarshii 2,000 jirti. Fakkiin isii diizaayinii isii akkanuma jirti garuu furdinaaf irra garaagarummaa qaba. Isa qarshii 4,000 bitaa jirna gamma. Itti aansee saarbisii firee sadii tana maashaallah kun babbareeda qarshii 900 bitee jira. Kafaan ishallee isaa rumnaaf akkeessi waan jetteef isallee kun guddatti bitee jira qarshii 500. Egaa hordoftoota kiyya kana fakkaata ture viidiyoon kiyya laayikii gochuun dagatiin laayikii godhaamu tan isin yaadachiisa. Dhugaa dubbachuuf warroonni kaleessa mootu yuutuubii subscribe na gootan galatooma sufraa kana hedduu takka jaaladheera kunoo qarshii 3,200 bitama ka bunaatiif kan nyaata diizaayinii isaa hedduu namatti tola. Egaa akkanis hin jedha hordoftoota kiyya kunoo sahaanii kana jiddu dagadhee firee jaatanatti naan jette suura viidiyoo kiyya kanatti ergite kana timaatima garaagaraa salaaxaa itti ciratu dandeettanii qarshii 332 bitee fi jira tanaan dura illee bitee ture taawwan 100 bitee. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata ture. Gochuun dagatiin viidiyoo biraatiin inshallah yeroo rabbi jedhu itti deebina. Hanga situ hundi keessan bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a isin jaaladha isin kabaja halkan gaarii keessanaa bula laayikii subscribe gochuun dagatiin waay waay.